Nagaa fayyaadhaai. Ergaa gabaabduu kanaan obboleen kiyya dubartoota Oromiyaa irraa protest godhaa jiraniif dhaamuu barbaade. Warri carraa argatanii viidiyoo kana isin bira ga'ee dhaggeeffatanis ta'ee karaa nama biraatiin waan isiniin jechuu barbaadu. Wallahi hedduu galatooma. I know akka dubartitti gabbaanii qawwee dura dhaabbatanii argitee waan namarra ga'u ofirratti murteessanii san hunda danda'anii sabaaf gabba'uun waan laafaa miti, waan laafatti illee ilaalamuu miti. Cinqii hangana ga'eetu gadi isin baaseen hin beeka. Garuu ammoo akka abdii nutti hortan kanatti nuti illeen gama keenyan ala kanaa waan dandeenyuun akka gurmoonnee jiruttis ta'ee akka birattis gurmoonnee waan isin barbaachisu hundaan isin bira dhaabbannaa jechuudha. Kuni tola walii ooluu osoo hin taane dirqama Oromummaati. Hedduu galatooma. Onnee teenya nu guuttanii mataa saba keenyaa gabbu'e hadiinni ganamaa galgala argitee urjii haacaaluu nurraa ajjeesanii hamilee fi hawwii teenya buusan ol nu qabdanii rabbiin ol isinaa qabu, rabbiin isinaa tiisu bineensarraa haafee wal bira jirra, wal biraan hafnu dhugaadha. Nutilleen qaaman isin bira jiraannee akka keessanitti argitee diinni araddaraa nu ari'ee nu adamsuu baatullee dubbiin Oromummaa dubbii dhiigati. Nutilleen hin rafnu asii. Waan dandeenyu, waan beeynuun, waan qabnuun hunda qoqa keessan addunyaatti ibsuus ta'ee karaa gargaarsi isin barbaachisuunis of qabnee teteenya jechuudha. Kanan isinitti dhaamuuf gabbee argitee bilisummaan teenya kadhaadhaan akkan dhufne ni beeyna. Ammallee sabni kun saba gabrummaa jedhee fudhatu akkan taanes ni beeyna. Garuu dubartiin Oromoo yoo lafaa kaate nuti ajandaa biraan qabnu, ajandaa argitee boru mootummaa dhaaluu takka kursii dhaaluudhaan qabnu, ajandaan nuti qabnu sabni keenya nagayaa fi kabajaadhaan dachii isarratti bilisummaan jiraatu mirkaneessuudha. Kana gabbaatanii hunoo addunyaatti agarsiisaa jirtanii jabaadhaa, waliin jirraa, wal bira jirraa, abshiir haafee rabbitti kadhanna, rabbiin isin biraa haa dhaabbatu. Rabbiin haqaa jechuudha. Because haqa falmaa jirtanii, waan namaa falmaan jirtanii. Ta obboleeyyummaa garuu imimmaan keessan imimmaan keenya, cabni keessan caba keenya. Wanni hundinuu wanni tahaa jiru jechuudha. Saniifuu kanumaan dhaamsa gabaabaa isiniif dhaamuuf gabbee gara keenyanii nutilleen isinitti gabbaana xiqqoo booda jechuudha. Waa hunda wal keessaa haasonnee qindeeffannee arguuf teessan guyyaalee as deemu kana keessaa. So kanumaan isiniin joo barbaada. Galatooma warri Diree Xayyaaraa, Kombolchaa, Amaansuur, Diree Dawaa, Laangee, Ciro, maali ammas bakka biraa Arra, Arsii, Sirkaa, kanneen birootis Hirna, Awwadaay ta dura eegalte jechuudha. Hundi keessanii galatoomadha. Haa ta'u garuu taraadhaan teenyee argitee diina ofitti leenjisurra waliin kaanee dhaabbanne jechuudha. Inshaallah yoo Rabbi nu gargaare, yoo waliin dhaabbanne diinni nun adamsu achumaanuu obboleeyyan keenya hafees nuti gabbaa jennee isinitti dubbatuu hin dandeenyu. Mirga sanis hin qabnu. Maaliifi isinii ibidda dura dhaabbatee isinii qaamaa qalbiidhaan argitee waa irratti murteessee gabba'u. Garuu ammoo yoo murteessitanii jirtan taate wal biraan hafinaa isiniin jenna. Kanuma hedduu galatoomaa. Isin jaalannaa. Oromummaan teenya hanga dhumaati. Bilisoomnus waliini argitee rakkannus waliini gammannus waliini jechuu waan laga ceenee as jirruuf osoo isin dararamtan nuti gammannee bulleen beeynu. Kanan isinitti mu barbaada. Hedduun isin jaaladha. Jabaadha. Jeenumaa teessan tanas xiqqoon uliqeessaa ammaa dura qaata onnee nutti hortanii jirtanii hedduu takka galatoomaan isiniin jaa. Hayyee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.